Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa keessan jirtu nagaa kootti galanii rabbi tokkichaaf haa ta'u. Dhaamsa obboleessi keenya Abdiin uummata isaa yookaan immoo saba isaatiif dhaammatee isinitti himuu barbaadaan jechuudha. Ittiin nagagganii naan jedha jechuudha. Inni tokkoffaa fi inni jalqabaa namoonni na gaafachuudhaan akkasumallee immoo maallaqa keessaniin na bukkee dhaabbattanii yookaan na cina dhaabbattanii hanga ammaatti na yaalchisaa jirtanii fi na jajjabeessaa jirtan biyya fagoo biyya dhiyoorraa immoo tiraanispoortii baastanii dhuftanii warri na gaafachaa jirtan gamanumaan guddaa godheen isin galateeffadha jechuudhaanii isiniif dabarseera. Itti dabaluudhaan namoonni isa gaafachuudhaaf iddoo garaa garaatii immoo dhuftanii carraa isa argattanii gaafachuu warra dhabdanii akkasumas ittiin aartanii deebitaniin immoo sababii manicha yookaan immoo hospitaalicha keessatti namoota baay'achuu waan hin eeyyamneef isa kanas gamanumaan dhiifama isin gaafatee jira, dhiifama isiniin jedhee jira jechuudha. Itti aansuu fi itti fufee inni jiru ammallee immoo taanaan jedhe obboleessi keenya Abdii Raggaasaa yaaliin amma hammaatti argachaa jiru gaarii ta'ullee yookaan immoo fayyummaa koo yookaan haalli fayyaa kootii jijjiirama qabaatullee yaalii koo dhibbatti fayyuudhaaf yookaan immoo namummaa koo yookaan bifa koo sagala qabaatti deebi'uudhaaf carraa yaalaa biyya bakkee yookaan biyya Turkii irratti yaadamaa wanta jiruu fi kan ammoo raawwachuudhaa fi deeggarsa keessaniif du'aayin keessa waan na barbaachisuu fi du'aayin haa gochaa yookaan rabbiin naa kadhachaa akkasuma immoo dandeettii qabdanii fi humna qabdaniin na bira dhaabbattanii akkan deemee yaalamu jechuudhaan dhaamsa isaa immoo isiniif dabarsee jira jechuudha. Akkasuma immoo namoonni biyya Turkii jirtanii fi informationii haala hospitaalaa biyyicha keessaa sirriitti beektan karaa keessaatiin na dubbistanii haalota jiran akkanaaf mijeessitanii na yaalchistan jechuudhaan karaa keessaa yookaan karaa telegiraamii akkasuma yookaan karaa waatsaappii fi akkasuma karaa fuula feesbuukii fi tiiktookii namoonni biyya Turkii jirtanii fi hospitaala naannoo sana naa mijeessuu dandeessan karaa keessaa na dubbisaatii na yaalchisaa jechuudhaan haala naa mijeessaa jechuudhaan dhaamsa kana isinitti dabarfatee jira jechuudha. Egaa obboleessi keenya Abdiin haalota rakkisaa fi ulfaataa baay'ee hedduu isa mudate torban kana dandamate yoo jiraate illee amma sa'aatii kanatti yaalii biyya keessaa utuu hin taane yaalii biyya bakkee akka barbaachisu doktoroonni illee dubbatanii jiru. Kanaaf iyyuu Abdiin eenyuun qaba? Abdiin uummata Oromoo fi macca guutuudha kan inni qabu. Kanaaf iyyuu uummanni biyya garaagaraa biyya keessaaf biyya bakkee jirtan obboleessa keenya Abdii yaalchifannee namummaa isaa duriitti yookaan immoo bifa isaa duriitti hojii isaatti illee akka deebi'u humna qabnuun bira dhaabbannee obboleessa keenya yaalchifanneetu wajjiniin haa jiraannu isiniin jedhaanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa keessan jirtu nagaa kootti galanii rabbi tokkichaaf haa ta'u. Dhaamsa obboleessi keenya Abdiin uummata isaa yookaan immoo saba isaatiif dhaammatee isinitti himuu barbaadaan jechuudha. Ittiin nagagganii naan jedha jechuudha. Inni tokkoffaa fi inni jalqabaa namoonni na gaafachuudhaan akkasumallee immoo maallaqa keessaniin na bukkee dhaabbattanii yookaan na cina dhaabbattanii hanga ammaatti na yaalchisaa jirtanii fi na jajjabeessaa jirtan biyya fagoo biyya dhiyoorraa immoo tiraanispoortii baastanii dhuftanii warri na gaafachaa jirtan gamanumaan guddaa godheen isin galateeffadha jechuudhaanii isiniif dabarseera. Itti dabaluudhaan namoonni isa gaafachuudhaaf iddoo garaa garaatii immoo dhuftanii carraa isa argattanii gaafachuu warra dhabdanii akkasumas ittiin aartanii deebitaniin immoo sababii manicha yookaan immoo hospitaalicha keessatti namoota baay'achuu waan hin eeyyamneef isa kanas gamanumaan dhiifama isin gaafatee jira, dhiifama isiniin jedhee jira jechuudha. Itti aansuu fi itti fufee inni jiru ammallee immoo taanaan jedhe obboleessi keenya Abdii Raggaasaa
yaaliin amma hammaatti argachaa jiru gaarii ta'ullee yookaan immoo fayyummaa koo yookaan haalli fayyaa kootii jijjiirama qabaatullee yaalii koo dhibbatti fayyuudhaaf yookaan immoo namummaa koo yookaan bifa gosa jalqabaatti deebi'uudhaaf carraa yaalaa biyya bakkee yookaan biyya Turkii irratti yaadamaa wanta jiruu fi kan ammoo raawwachuudhaaf deeggarsa keessaniif du'aayin keessa waan na barbaachisuu fi du'aayin naa gochaa yookaan rabbiin naa kadhachaa akkasuma immoo dandeettii qabdanii fi humna qabdaniin na bira dhaabbattanii akkan deemee yaalamu jechuudhaan dhaamsa isaa immoo isiniif dabarsee jira jechuudha. Akkasuma immoo namoonni biyya Turkii fi biyya Turkii jirtanii fi informationii haala hospitaalaa biyyicha keessaa sirriitti beektan karaa keessaatiin na dubbistanii haalota jiran akkanaaf mijeessitanii na yaalchistan jechuudhaan karaa keessaa yookaan karaa telegiraamii akkasuma yookaan karaa waatsaappii fi akkasuma karaa fuula feesbuukii fi tiiktookii namoonni biyya Turkii jirtanii fi hospitaala naannoo sana naa mijeessuu dandeessan karaa keessaa na dubbisaatii na yaalchisaa jechuudhaan haala naa mijeessaa jechuudhaan dhaamsa kana isinitti dabarfatee jira jechuudha. Egaa obboleessi keenya Abdiin haalota rakkisaa fi ulfaataa baay'ee hedduu isa mudate torban kana dandamate yoo jiraate illee amma sa'aatii kanatti yaalii biyya keessaa utuu hin taane yaalii biyya bakkee akka barbaachisu doktoroonni illee dubbatanii jiru. Kanaaf iyyuu abdiin eenyuun qaba? Abdiin uummata Oromoo fi macca guutuudha kan inni qabu. Kanaaf iyyuu uummanni biyya garaagaraa biyya keessaaf biyya bakkee jirtan obboleessa keenya Abdii yaalchifannee namummaa isaa duriitti yookaan immoo bifa isaa duriitti hojii deebi'ee hojii isaatti illee akka deebi'u humna qabnuun bira dhaabbannee obboleessa keenya yaalchifanneetu wajjiniin haa jiraannu isiniin jedhaanii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.